Mee gibbiin lafas qochisiiseen jira birrii 700. Ishiin boqqolloo facaasuun beektu miti yeroo waggaa kana 550 barana 700 kuma surumaa humni namaati. Anyways asiin jalqaba isinitti agarsiisuu jedheen ka'ee iddoo warqee gootiiti iddoo shonkooraati jechuudha. Gibbii muluu isinitti agarsiisaa na waliin ta'aati. Daawwadhaan isiniin jedha. Warraa barachuu dandeessu, gaafii qabdan na gaafachuu dandeessu, yaada qabdan na barreessuu dandeessu. Kun iddoo bira qabu argitan. Asitti kun akkuma argitan shaashan ba'ee jira. Ba'aa tokko shonkoorri illee akkuma argaa jirtanii. As keessa silaa ciccitti kan jedheedha. Cabbiidha jechuudha shonkoorri. Maashaallaadha muuzinis naaga'e. Muuzii kana namichi naa dallaa ijaaru na jalaa kutee deebitee as keessaan ol baatee kun muuzii taatee amma siinuu. Kanaan isiniin jedha yatambii dursaa kan biqiltuu dhaabuu jammari ana malee ishii miti. Waan isheerraa dhaabuu jedhu naatti himuu hin dandeessanii. Wanti hin dhaabne jiru dhugaa waaqa didee gubata. Gannan qabata bona lafa isaatu reerma qabaan ta'eef nyaatamee gubata qaaraa ammarraa guuruttiin gahee. Avokaadoo mana masiitti agarsiisa sadii murree gara olii sanaas paappaayyaa tokko murree innillee buusuu dinnaan murree so wanti dhaabamne hin jiru sirriittan dhaabaa ture garuu qabachuu didee hin qabata barana dirqama nan dhaabaa. Egaa asiin immoo barandaarraa kanaaf marga ishii kanan bifadhee kana birrii 700 hin qoffarsiise jechuudha. Duraan 550 waggaa kana kan hin qoffarsiise barana garuu 700 isaanuun argamu. Isinitti agarsiisa na wajjin ta'a. Kottu isaa. Iddoo kanatti shonkoorarraa nyaannee ganneetu qabate jechuudha. Milqii ta'ee qabatee nan baddoo biraatti sissee waan ta'eef rakkoo hin qabu kunoo marga isaa argaa jirtu jiidhaadha. Annaa goggogee asumarratti hin gubaa jechuudha. Lafti isaa dheeraadha garuu kun akkuma argaa jirtanii. Waan hunduman dhaaba barana maashaallah ijoolleen koo guddachaa dhufanii. Maaliidha shonkoorri akkatti diddiriire kunis kan mana irraa nyaadhee haasa'eetu asitti qabatee jechuudha lafa isin garramu keessa ala kunoo sakana jechuudha. Isa kanatti hiddisaa yaa'e akkasitti kun ba'aa tokko ta'ee jira jechuudha. Asitti kun akkuma argitan shaashan ba'ee jira. Ba'aa tokko shonkoorri illee akkuma argaa jirtanii. As keessa silaa ciccitti kan jedheedha. Cabbiidha jechuudha shonkoorri. Maashaallaadha muuzinis naaga'e. Muuzii kana namichi naa dallaa ijaaru na jalaa kutee deebitee as keessaan ol baatee kun muuzii taatee amma siinuu dhalee asiinis dhalee jechuudha. Muuziin kana fakkaata akka kanatti qochisiisee asitti xiqqoo nambisee. Gadhiira bira ta'in caqacaquun uffataatti fixaanuu jechuudha. Kan amma iddoo sigaa maxxibashaa kanatti marga kanas nan kaasa jechuudha. Waan baay'een dhaaba waan ta'eef kun akkuma argitan asii olee baay'ee dheeraadha. Boqqolloo uffataadha. Ataakiltii hunda dhaabata bara kana. Kun akkuma argitan asii kaasee amma kana birrii 700 qoffaree jechuudha. Ishii akkana yoo dhuftan immoo argitanii jirtu. Iddoo kana kalsi miicca jedheen bishaan na yaalaa badee. Bishaan na yaalaa badee asitti maangoon qabate. Asitti shonkoorri fataa jedheen jira ammas asittis. Akkuma argitan amma inni dheeratu dallaa ol ta'e. Warqeen akka kana bareeddii. Warqeen akka kana bareeddii. Sigaa maxxibashaa iddoo kana hin jirti. Asis hin jira. Margi kun iddoo kana jira yeroo ayyaanatiif kan hin buufadhu. Anna shibaa warqeen kana fakkaata lama kun reettidha. Warqeenis fireen lama kunoo kana fakkaata dallaadha ol ta'ee baalli isaa maashaallah jedha. Akka kana manni daanqoota kooti silaayyuu kunoo hin beektu waamees masniin agarsiisaarra. Isiniin jedha. Amma daanqoo immoo galchuufanii isaan dura keessaa nyaatamanis na jalaayyuu lafa liishoon goone ture. Amman liishoo godhee ooyi laffitina waayee dudda kootti jette.
liishoo godhee xumuree kuni qoshashaadha kasana a'ani karakasii jechuudha karakasiin godhee qaan hin jiru maaltu hin jiru dhiyoon godhee naa goggoge tangalchaa jechuudha asumaan hindaanqotaa iddoo kanarra iddoo bulaniidha madaddaraa qabu hin goggogne jiidhaadha laftisa hin goggogne yeroo goggoge kana fakkaata hindaanqoon garuu keessa hin jiru kan ammaa fi kana fakkaatan isiniin jedha naashi filafiti kana margan godha kamarkitan hindaanqoon nabashaadha na kana amma fakkeenya kana muluudha mitire mee yaada ibsa amma akkanatti jira mitire irraa gadee kana bal'aadha isiniin jedhe sila irraa gadee waraabamale shonkoora kana laqabee amma kuwaasii sana qabee irraa gadee gara girgiddaatti boqqolloo facaasa jechuudha isaan kana immoo kanatti ishii kana ishiin keessa deemaa jiru kana kuteen malaaxaa raafuu maramaa qosxaa qoqosii waan ta'e dhaaba jechuudha karaa kana isaan kan amma iddoo kana qaqqabutti sararatti godhe jechuudha kana achi garuu kana achamma ol ba'utti akkuma bara darbee yeroo baay'ee argitanitti boqqolloo facaasa jechuudha kana fakkaatu hindaanqonni kun as keessa argaa jirtu miti hindaanqoon ammaaf habashaadha yookiin habashaantidha walum keessan hojjedha lachuu nyaata isaaniitu waliin madaalle malee isaan sun nyaata baay'ee barbaadu isaan kunuma ammamuun barbaadanii jechuudha habashaani kanaaf kana fakkaatan isiniin jedha yeroo baay'ee ijoolleen avokaadoo maaf hin dhaabne yatambii laali maal yatambii irraa maalan fuudha avokaadoo dhaabuun anatti addaa miti gara 5-6 iddoo kana dhaabeen guddatee silaa qoosnittan agarsiisa kan isin garamu keessa kuni jechuudha maangoodha iddoo kana qaqqabee murame ammas lammataa mureen dhaabeen erga dheeratee yookiin meetira 2 ol ga'ee gubate irraa olee kana dallaa jala muluu dhaabeen gubate qaaraa isaan gugurdaa akkasitti dhaabeen dide jechuudha wanti nan hin dhaabne jiru yatambiin narraa yoo if argite malee maal yatambiin bar taakilti baay'ee dhaabdee hin jirtu abaaboo fi eenyu malee anna wanti nan hin dhaabne hin jiru hin didee lafa isaatu I don't know rirma wayii qaba ilaalame eenyu kana waggaa lamaan kana hojjannee dallaa kana ilaala amma nyaatame dhume jechuudha dallaa kana jechuun muka kana jechuudha muka birrii 500 tokkoon isaa bitamee hojjetan kanaaf isaaf na dide malee waa biraaf miti dhaabummoota akkumaan ishee hin beeku ammallee dhaabuufan deemaa gannatti sinin jedha anarraa yatambiin alaaltu malee yatambiin irra laaluwanii sinin jedha anas kan dura mana godhate iyyuu shiimeen yoo waggaa kana jammarte barana waggaa lammaffaadha handoo kana garuu waggaa 3 wayi kan hin dhaabuu jammaree iyyuu qaata garuu qabachuu dide kuni mataa ishiitti sinittan agarsiisa dhugaa waaqa dubbachuu fi gar kanallee 4 wayiin dhaabe kuni mataa ishiitti ammoo waggaa 2 kunumti giddiidhaan iddoo boombaa waan taateef giddiidhaan bona muluutti faffacaasaa qabsiisee jechuudha kanaafi kottu kuni margaatee sudduun kuni laddoon kuni isa sana garuu ittiin qoffara xiqqoo shilashii kana kan dabala waan baay'eetu dhaabbata akkasiin isiniin jedha kanan isiniin jedha yatambii dursaa kan biqiltuu dhaabuu jammare ana malee ishii miti waan isheerraa dhaabuu jedhu naatti himuu hin dandeessanii ishii wanti hin dhaabne jiru dhugaa waaqa didee gubata gannan qabata bona lafa isaatu reerma qabaan ta'eef nyaatamee gubata qaaraa ammarraa guuruttiin ga'ee avokaadoo mana masiitti agarsiisa 3 murree garoolii sanaas paappaayyaa tokko muree innillee buusuu dinnaan murree so wanti dhaabamne hin jiru sirriittan dhaabaa ture garuu qabachuu didee hin qabata barana dirqama nan dhaabaa ilaa asillee firee bareedduudha jedheen dhaabe maaliif yeroo nyaadhu firee eenyuun isaa guddaa ta'e
isheen kun maddeetti baatuun as naqee jechuudha filadhe. Amma as keessatti akka kompoostii waan argetti nannaqaa jira. Akkuma argitan dinnichaa, kasala minaamin kan hin gubee jechuudha. Isaaninnaa bareedduu ta'e hin biqila. Amma baay'eedha lamu. Akkuma argaa jirtan baay'een as keessa naqee kuni firee bareedduudha jedhu. Yeroo muree avokaadoo guddaa keessa fireen mamaddeen kun baate jechuudha. Fireen mamaddeen kun baate. So isaan kun firee bareedduudha kan jiru asitti ta'ee garuu suni muluu hin qaba jechuudha. Suni muluu waan qabuuf barana sirriittan dhaabaa. Sirriittiin dhaabaa, sirriittiin bishaan obaasa jechuudha. Tarii iddoon sun booda haala ta'uu danda'a. Haa ta'u alaan waan xiqqootti ijaaru jechuudha. Yoo haala ta'e jechuun keessatti siqaa namaan jedhu sarara kanarraa yoo keessatti sin'ee iddoo sana dhaabatee yoo ga'e rakkoo hin qabu. Hundeessaa akka hin bannetti siraataan yoo goone jechuudha. Kana fakkaataa waa dhaabuufillee amma kana duubatti narkifadhanii qabachuu dida malee warqee kana kan isin garramu dura iddoo qorqoorroo kana dhaabee gaafa qorqoorroo kana hojjetu namni caccabsee irra deemee mana ijaaree achuma achi keessaa buqqisee fidee as dhaabee jechuudha. Asuma ammoo dhaabnan qorqoorroo jala buute achiinan sadaffaa steeppii sadaffaan karoorsee iddoo kana lamaan dhaabee jechuudha. Amma ayyaana ta'e maal ta'e wanti bitu hin jiru kana booda baala jechuudha. Baala birree 40 daabboo tokko tolchitu. Ani din bakka kana booda kun akka gannaatti gizee hundumaa isaatti jiidhatee buusa. Baadiyyaa deemtanii baala lama yookiin sadiitu bareedee jiraarra jechuudha. Garuu kun asheeta fakkaata. So dhaaba hunduma isaatu barana sirriitti argitu. Waggaa kana baadheen jira. Waggaa lamaan kana baadheen jira. Gizee asmara maali daa'een jira. Innaas laa kotkotanii dhaabanitti. Suruma akkasitti immoo dhiisneen argaa turtanii mitireen dhiisneen dhaaba gizee baay'ee gadi jedheen hojjedha akkasuma. Kanaaf dhiisommas